jechuudha. Eda nama tokko wajjin haasa'aa ture. Namni kun nama ilaalcha cimaa qabu jedhee nama ilaalu. Haasaa isaa keessatti waa mil'adhee jedhe. Mil'uu san keessatti ammoo as bahee dubbachuu yaada isinii kenna jedhee dhufe jechuudha. Warra na ilaalaa jirtan galatoomaa. Engadda hiringiin kun hiringi waa'ee hiringii kana I think OMN irratti illee Kadiiroo irratti illee dubbadhee jira. So I think suni gahaadha. Maybe itti deebi'ee jira. Anyway, waa'ee lolaa kana ilaalchi namni amma dubbadhee jedhe kuni nama Abiyyiin qeeqaa ture jalqaba irratti. Ammallee nama qeeqaa garuu lola dhiyoo kana Tigraay wajjin godhame irratti ilaalcha adda addaa qabaannee jenne. So maal ta'e namni akka isaa kan barumsa guddaa qabu kan critical thinking gochuu danda'u ilaalcha akkanaa yoo qabaate namni information gahaa qabu biyya alaa jiraate ilaalcha akkanaa yoo qabaate qotee bulaan kennaa ka ilaalcha information akkasii qabaachuu hin dandeenye ilaalcha akkamii qabaatu kan jedhutu na sodaachiseetiin saniif as bahee jedhe. So ilaalchi isaa maal isinitti fakkaate lola amma TPLF yookiin ammoo Tigraay fi Abiyyiitti deema kana akka waan jeequminsa Abiyyi ka jedhe 118 itti fakkaate paarlamaa irratti TPLF duuba jiraa kan jedhu federaalizimii illee rakkoon hin jiru ka jedhu kun ammoo akkuma agartanii so Oromoo bakka lamatti qoonnee ilaallu. Oromoo akka keenyaa kan jechuudha kan sodaa guddaa qabu ka Abiyyi xiyyaa jiruu fi Oromoo PP keessa taatee gariin nafxanyaa taatee gariin ammoo confusion keessa ka jirtu akkasitti ilaallee Amaarallee bakka lamatti yoo qabnee ilaalle Amaara nationalist ka Amaarummaa jiraatiin boonanii fi Amaara nafxanyaa ka biyya guutuu bituu barbaadu bakka lamatti qoonnee ilaallee jenna jechuudha irratti. Ila maal isinitti fakkaate lola amma argaa jirtanii waan amma warri nafxanyootas ta'ee warra Oromoo PP keessa jirtu kun gocha haasaa jirtu ilaalaa sanirratti illee dhagahaa jirtan jechuudha. Amma maaltu deemaa jira isinitti fakkaate? Wanni nama isiniin jedhu kun hopefully namoonni dubbadhaa jiruu fi warra lolli amma deeme kun akka tasaa meebii Oromoo qarqaara. Jeequmsa waggaa tokkoo kanas du'iinsa Haacaalullee akka wayii TPLFitu duuba jira wal jedhee ilaalu ani raagduu miti hin beeku garuu ilaalchi kee irraa isinitti hima. So akkuma dhageettan biyya san keessa iccitiin guddaan hin jiru. Constitution haaraa barreessanii biyya alaa kanatti yeroo lamaa dubbisanii jiran achi keessatti. Dubbisiinsa hammee bira dabreetiin ambaasiin Ameerikaa kan Itoophiyaa jiru ambaasaadar mataa isaa akkuma beektanii even state departmentiin iyyuu waa'ee lola Haacaaluu du'e asitti namoota akkasitti dubbate kana du'e kana hin dubbanne. Maa because ilaalchi jaraa mootummaan Ameerikaa bakka hedduu jira. Tokko state departmentii jechuun bulchiinsa. So ilaalchi pirezidaantii Abiyyi personal agendaa irraa qaba. Saniif hin dubbanne nullee personal agendaa aarii irraa qaba. Garuu ilaalchi state departmentiin imbaasii keessa Tibonaaj waa'ee Afrikaa ka ilaaluu fi ambaasaadar ka qabu fi ilaalcha Trump garagaraa kan mataa isaatti. So biirokraatii warri jedhamuun kuni Abiyyi humnaan cabsee biyya sanii naannoo sana haa bulchuu tasgabbii waan barbaadaniif akkuma inni godhe ijarraa qabachuu barbaadan. Koongiresiin ammoo hiringii irratti pireesii keenya irratti mandeen agartanii jirtan. Yoo suuta jettanii ilaaltanii chairwoman Kiran Baas maal jettee dhumarratti yoo yaadatan taate transcriptii irratti illee I think Kadiiroo irratti illee dubbadhee jira transcriptii irratti illee ni baasnee jenna. Yennaa qaamaan dhaqee jettee bulchiinsa Itoophiyaatti dubbadhee jira. Sigalee central governmentiidhaa fi humna central governmentii individual right jedhuu fi
humna federaalizimii kennaa kan si gal biyya san keessa of arguu barbaadutu jira. Nuti hin qarqaarraa namni martuu of arguu qabaa kan jedhu dubbatte. Sun maal jechuudha? Federaalizimii indirectly qarqaara. Remember warri kun walgahii publicly akkanaa godhu haasaa guutuu qabaataniitiin State Departmentiin briefing godhee si galee maaf cal'isuu qabdan cal'isaa wanna amma haa caaluun du'ee asitti ru'iin Oromoo wata akka gatii dhabdee jirti. Maalii fi achi keessa green light argatee jira. In fact lola amma Tigraay wajji ta'e kana iyyuu hanga ta'ellee ta'u State Department irraa hayyama qabaa. Sanii fi lola san godhee jira. Wanna Ameerikaan hin beekne yeroo kana keessatti biyyoonni Ameerikaan harka duubaatiin ta'ee harka afootiin keessaa hin qabne ka gargeettan jirtu. Fakkeenyaaf Arab Springii fudhadhee jiranii qabxii amma kaasee kana isinitti deebi'a. Arab Springii kana baree akkanumatti uummanni koofti qa'ee hin jenne bara. Harka duubaatiin Ameerikaan indirectly yookiin keessaa qabdi. Yaman irratti ilaalaa lola Yaman irratti jira. Siiriyaa ilaalaa jedha. Siiriyaan tuni namtichi kun akkasitti uummata isaa caccabsee amma aangoo irra jira. Maaliif Raashaan duuba jirtu. Lola kan lama warra kanatu dhimma kanarratti wal fixaa jira. So Raashaan bira dhaabattee jirti. Ameerikaan dhimma isiitii miti keessaa withdraw goote akkuma agartan jechuudha. Sanaaf namtichi kun itti fufee jira. So amma kan Abiyyiillee TPLF irratti lola kabaneef green lightii State Department irra qaba. Koongiresiin akkuma agartanii especially kan baas bakka isin jirtullee hin beektanii Oromoo bira dhaabbattee jechuu kiyyaa miti. Garuu federaalizimii irratti jarri kan barbaadan karuma namni martuu argu akkuma taate ta'a nurra nu dhiisaa kan jedhu achirra qaban karuu State Departmentiin ammoo Abiyyi humnaan biyya san akka ta'ee safaqee naannoo sanii fakkii ta'ee sodaachisaa bulchuu fedhanii otoo hin ta'in garuu ilaalcha akkasii bitanii jiran keessaa ammoo duratti jalqabee jedhee waa'ee constitution amma jiru kana balleessisii irratti replace gochuu irratti jechuudha. Maaliif kana dubbadhaa jira? Haasaa kana galgalaasee santu imee realize namni barate yoo akkasitti dogongoraa ilaalcha akkasii qabaataa jiraate namni keenya qooduu hin qabne ilaalcha akkamii qabaataa kan jedhu. So amma yeroo lama walgahii irratti kan jiran constitution san balleessanii naannoo Oromiyaa Amaaraa kan jedhu balleessanii. In fact dhageettanii asii Yuroop irratti baajeta irratti jalqabeetiin waggaa kanarraa jalqabee naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa kan dhiisanii jiru. Sigalee East West Central Itoophiyaa kanaan deemaa jiran. Kan Abiyyi barbaadu Abiyyi Amaaraa bakka bu'u naashinaal amaanistii Amaaraan barbaadu. Abiyyi naafxanyaa wajji jira. Naafxanyaan sun maal isinii fakkaate warra nation build biyya ijaaruu barbaadan. Oromummaa hin barbaadan, Amaarummaa hin barbaadan. So otoo akka fedhii jiraate namni martinuu aadaa ofii gatee afaan Amaaraa dubbata Itoophiyaa durii san deebisuu barbaada. Ka Itoophiyaa abbootiin kennitu ta'e. Sun ammoo fakkooma kan rakkoo gatee ta'e foundation isaa maali? Constitution. Constitution san keessatti namni sabaaf sablammiin nationality fi nation mirga qaba san keessaa bahuu jedhan. San keessaa haquu barbaadan. San ammoo namoota guddaa amansiisanii jiran. Sigalee garuu kan amma alatti baasuu fi warra OPDO PP keessa jirtu. Kanaaf xanyaan ta'in jiraamte akkanumaan maybe jeeqomiinsa laalaa jalqabeessa jijjiirama bara 2018 yoo dhufe san jijjiirama dhugumatti dhufee ture. Abiyyillee lammaanillee keessuma turan. Garuu ABO'nillee biyya galee jeeqomiinsa kaasee jira namoonni adda addaa. Unfortunately jeeqomiinsa dhiyaa Oromiyaa irratti ta'e suni akka Oromoon ija Abiyyirraa buqqifattu ta'ee jira. Lala otoo jeeqomiinsi dhiyaa Oromiyaa irratti hin ka'iniiti. Oromoon Abiyyiin itti dhaansu jeeqomiinsi dhiyaa Oromiyaa irratti ka'e. Jalqabarraayyuu Abiyyi jalqabumarraayyuu daba qaba. Dabumaan dhufee jedhe. Daba sana immoo nu martuu nu agarra. Anis isinis namni baay'een agarre. Garuu akka argu ammoo karakkoo itti cimsee jedhe jeeqomiinsi naannoo ka'ee jedhe namni konfiis ta'ee ilaalee jedhe. So jeeqomiinsa kana keessa amma Abiyyi PP yogguu dhufe kana dhaaba PP noo dhufe Oromoon harkaan fudhanne. Oromoon dhaaba isarraa fudhachuu diduun kuni akka inni Amaaratti nam'isa godhee jedhe. Amma namoonni akka PP keessa jiran ammoo akka Abiyyi completely Amaaratti hin galle because amma Abiyyi Oromoo harkaa bahee jira namni afaan jiru Amaaraa waan jedhe barbaadde kennaafi ka jedhu. Oromoon tunniin ammoo sodaataniitiin amma si galee ka dhiyoo kana ta'e jechuudha. Warra TPLF achi cabsee jennaani
biyyi nagaatti deebiti garuu san biyyi nagaatti deebi'uu fi Amaara naashinaalistii cabsuu qaban. Jechuu kiyya warra amma walaqaa'itti naannoo kana kileem godhan kana cabsuu qaban. Kanammoo cabsuu hin danda'an. Maaliin cabsaniini isinii maalii fi walaqaa'itti teessan jettanii biyya guutuu iyyuu isinii kennaa jirra. Afaan guutuu biyya guutuu teessan ta'aa jirti. Kanaafuu sossobee bira dabarsuu barbaada. Inni ka barbaadu Amaara warra Amaarummaa dubbatan kana sossobee bira darbuu qaba. Yoo hin taane Amaarri naannoo tana humnaanoo kileem goote jette sigalee akkuma agartanii addunyaan illee itti jal'isu because federaalizimii irratti lafti kun seeraan muramee taa'ee jira. Hanga konstituushinii ammandi ta'ee manni murtee jedhutti adii kennuu hin danda'u. Fakkeessuu qaba. Kana fakkeessuuf ammoo warra Amaara naashinaalizimii jal'isiisuu qaba. Kana ammoo humnaan hin danda'u. Maal godhaa jira? Look. Warra Amaaraa naftanyoota jira, warra Amaara naashinaalizimiitu jira. Akkuma Oromoo sabboonummaa keessa jiruu fi gurguramtuu goobana yookiin ammoo naftanyoota jechuudha. Naftanya jechuun sistema. Oromoonis keessa jira, Amaarris kunis baas keessa jira jechuudha. Amma Amaara naashinaalizimii cal'isiisuudhaaf cabsuuf maal jira? Warra akka ergamtoota amma katabaa jiran jechuudha. Humna tokko buusnee humna tokko olaantummaa uumuun barbaadnu ni kataban. Akka Oromoof yaadanii fakkaatanii. No, Oromoof yaadne amma jirri ka godhaa jiran ka abiyyi godhaa jiru. Warroonni kun yoo dubbatee sigalee dhuguma akkamitti naannoo humnaan cabsanii warri kun dimokiraasiif deemaa jira fakkeessuuf. No, inni ka barbaadu karaa akka Shimallis fa'aa kunniin iyyanii akka Oromoof yaadanii fakkeessuuf. No, kaayyoon jiraa sanii miti. Kaayyoon jiraa as isteetimentii keenya mandii irratti illee agartan. Already State Department fudhachiisanii constitution san balleessaniitiin Itoophiyaa akka Oromiyaan jettu Amaara ka jiru Tigree naannoo kana balleessuu barbaada. Kun irratti maratamee dhumateera. Amma ammoo as baase Oromoon xiqqoon bira jirtu sun illee keessaa hafti. Somaaliyaan illee keessaa hafti. Kana waan sodaatuu fi wanni inni godhaa jiru amma filannoo kana ardiin bayi samiin bayi du'u malee filannoon kun itti dhufee jira. Filannoo kana deemsisuuf ammoo jeeqomiinsi kibba jedhamamutti noorsii ka Tigree Amaara dhaabbachuu qaba. Because Oromiyaa keessa already balaa waan jiruuf kaachii kun dhaabbachuu qaba. San dhaabsisuuf ammoo maal godhaa jira? Look, biyyi guutuu nu teessanii maaliif naannoo kan keessatti of qabdan jecha kana yaadatan taate ani jiru bara 2018 Oromoodhaan illee akkas jedhaa ture yaadatan taate. Biyyi gaanfa Afrikaatu Oromoo hanqattii jedhaa ture. That is garuu is wrong. So kanaafiyyuu sossobamuu hin qabdanii namni keenya. So dubbiin kun kan dubbadhaa jiruuf ammaaf wannaaf dubbadhaa jira. Warroota maybe TPLF-tu jeeqomiinsa waggaa kanaa hagaa jijjiiramaa dhufe keessa jirtanii ka ilaaltu. Kan beeku ani jedhee jira. TPLF dhiiga ilmaan Oromoo harkaa qabdi. Warra TPLF wajjin ture ka dhiigni Oromoo harka jiran warra amma aangoorra jiran jara idaata jechuudha. Akka TPLF-tti ka hin dubbanne kan nu godhe. Akka gumaa keenya ka hin baafne nu godhe nama amma aangoorra jiru. Ani waan na boochise keessaa sometimes I think in Bona Oxinegara case in the Fakati. Martin Butsi, Woga so doma arre that amne Saad Uma irretti Galtu can amanet can something about it because arre catch yogen nuch is a genetican, a junior lynch is a amante. Remember, a junior or much bank up. Jibbaan jarribeetu amma ka jedhaa jiru amma Christmas yaalatan taate hiringi kamisaara maal jedhee Oromoo separatistii fi Jawaar firebrand jedhe. We gonna push back against that because Oromoo separatistii Oromoo Jawaar firebrand miti. So we gonna push against that. Garuu carefully waan godhan siigalee because nama tokko eenyuun diina gochuun barbaadu. Dalagaan keenya fira baasu. Diplomaasii jecha fira horuudha. Wanti nu godhaa jirru fira Oromoo waggaa dur kan godhateen fira horaafee jiru. Mallaqni itti baasnee jiru wanti guddaan fira gaafa murtiin poolisii achirratti bahu akka ilaalcha Oromoo keessatti galuuf fira walaa jira. So kanaafiyyuu pushbaatiin goonaa garuu isin beektanii gorsi kun keessattuu warroota Oromoota lola amma dabre kana maybe Oromoodhaaf naga bu'aa jettanii yaaddanii ilaalcha san kontekst sanaa understand gootanii barbaadan. Waggaa laman dabre kana hagaa caaluun du'e asitti mee Tigreenii akkami gootee Oromiyaa keessatti jeequmsa uumuu dandeetti. Jaratu duuba jirtettanii waan amanta waan hin dhagaheef nama jaaladhurraa nama kabajurraan dhagaheef saniif dubbadhaa jira. Tokko saniif lammata ammoo kanaa dhageettanii barbaade
Ka qabsoo kanatti xaaree jedhee akka keessanii kakkiyyaa kana. Jiruu keenya dhiisne hiriira ba'aa oollee itti jaarreetiin jarri ammoo abbaa qabeenyaa taatee jiruu gaarii jiraattee lafa gurgurattee kaan hiitee kaan ajjeestee kolaaboreetara taateetiin sa'aatii dhumaarratti nu ceessan jedhee itti kennaa jirne. Ka lammataa ka galaana nyaatu warroonni qabsoo kana jara asiin gahee qeerroodha. Har'a qeerroon sun eessa jirti mee? Mee of gaafadha warroonni lolli kun keessatti akka tasaa Oromoo bu'aa qaba jettanii yaaddan. Warroonni jijjiirama kanaa fi dura bu'umtaa dhiigaan kafalan, humnaan kafalan eessa jiran? Kun mana hidhaa keessa jira, kun qabri keessa jira. So akkamitti rakkoo Oromiyaa irratti deemaa jiru nama biratti fara godhanne. Because waan tokko qabsooftee jette beektaa? At the end of the day bu'aa irraa argachuu qabda. At the end of the day anamma kan hin dubbadhu qabsoo Oromoo irratti Oromoo hin bilisoomsaaf hin ta'in. Ani dalagaan kiyya akka ollaatitti wanti nu godhaa jiru fira Oromoo fara jiru. As teenyee nama du'ulaa ka'uu of course secondary-dhaan godhaa jiru. Asii galee definitely wanti biraa yoo hafe reeffi keenya seenaa irra akka taa'uuf galmeessinee waggaa waggaadhaan katabbiin ni bahee jedha. Bara 2020 eenyutu du'e akkamitti du'e as much as we can hin goone jedha. Karaa dhugaa irratti murtoofne jechuudha. Wanti guddaan ammoo kan mallaqa isinirraa guurre uummata keenya irraa guurree jennee fi mallaqni sun hojiirra oolaa jiru fira banuu irratti fira baniinsa irratti fakkeessin hin jenne dhiibbaa godhaa jira. Yeroo dhiibbaa goonu kana mootummaan Ameerikaa Oromoof hin dalagu. Yeroo marasii galee Oromoo jechuu hin danda'u. Akkuma nu dalagnu akkuma nu laabifne Abiyyi mataa isaatti laabii qabaa. Naafxanyoonni mataa laabii qabdi. Amaarri mataa ofiitti qabaa. Hedduu diina hedduutu jira kan Oromoo nyaachuu barbaadu. Kanaafiyyuu it's not easy. It's not easy. Naafaa beektanii laafaa miti. Advocacy jechuun maalidhaa? Dhaltee hadhallee barullee iftaan ittiin irruma ittuma himaa oolta. Ittuma himaa oolla. Ittuma himaa oolti warri keenya jechuudha. Anyway, deebi'ee hoo jedhu Sudaan keenya warroota maybe TPLF amma jiddee biyya tasgabbiitti dhuftee ka jettanii warra yaadaa jirtan. Filannoon kun waan samiin dhuftee ardiin dhuftee Abiyyi waan itti fufuu yaada qabuu fi Sudaan yemmuu akka keessaniititti gaafa bineensa dabre sareen dubbii ta'an. Qabsoo kana keessatti yeroo baay'ee analysis politikaalatti hin dubbadhu. Because beektonni hedduutu jira. Maali concerning kiyya guddaanii laala maala sossobii biyya guutuu isinii kennaa jirra. Maaliif xiqqoo kanaaf walbaltanii jedhee calqisiisee yoo jedhee gaafa kan inni kaayyoon isaa akka jalqabaallee Itoophiyaa durii san deebisuudha. Oromummaa naashinaalizimii eenyu sabboonummaa sanii farra Itoophiyaa farra Oromoo gadhee jira farra biyya sanii. Biyya godhisanii bira godhiinsa dabareetiin imbaasiin Ameerikaa akka achi jiru fudhateefii jira. Suni nuti everyday asitti Waashintaniin kan lollu ka amma publikii kan baas dubbattee jettee is the issue of central government fi federalismidha. Namoonni amma gurbaan molinaasee kanaan jedhe maybe dhagahee natti koplaa istigalee in sossobaa jira malee federalizimii haquudhaaf qophaa'anii jira. Yeroo Amaarri cal'iste jettee filannoo kijibaa kan akkuma ta'e ta'ee godhee maandeetii bitatee achi booda constitutional replace godhuudha. Constitution in fact ammayyuu replace godhuudhaa fi Oromoon irraa baatee Oromoon kan keessa jirtu irraa baatee jennaaniin hold godhan filannoon booda godhanii jechuudha. So namni keenya I hope wanna kana clearly nu galuu qabna. Abiyyi qeerra jiru olaantummaa maaraatoon ta'in Itoophiyaa durii san deebisuu barbaada. Itoophiyaa sigalee sossobaniitiin Oromoo keessatti agartu Itoophiyaa haarawaa keessatti jechuudha. Guyyaa ittiin bitamuudha malee natti fakkaata. Meeqa biraa maal fa'aadhaan? Anyway, dhumarratti kan hin dubbadhee jedhu. Laala qabsoo keenya maa hinjifachuu dadhabne ka jettani bakka jirru of laaluu qabdan. Sigalee bakka jirru namni tokko yoo kana hin dalaga jedhe yoo kana hin godhe jedhe madaaluu qabdan. Sigalee madaaluu gowwaan ta'uu hin qabnu sigalee Albert Einstein namni beekamaan jedhu maal jedhe maraatuun jedhe wannuma tokko godhaa deebii haaraa outcome haaraa ka eeguu jedhe. Qabsoo keenya akkuma kalee akkuma waggaa 10 hadhaa itti deemaa yoo hin bilisoomne jettan suni abjuudha. Suni abjuudha. Sigalee asuma teettanii manuma teenyee feesbuukii irraa qofa intarneetan isa abjuudha. Wanti gaariin amma ani gaafduraa kan jedhe this is the best time for Oromoo. Maaliif isinii fakkaate? Ani kan hin beeku
qabsoo maatii keessaa nutti dhufte jette. Qabsoo kanarratti itti guddannee jenne maatiin nurraa hidhamaa, maatiin nurraa tumamaa, maatiin nurraa du'aa guddannee jenne. So amma yeroo walqixa duunu walqixa yoo gubannu kanaa ol maaltu jira? Ani biyya san keessatti hanga dubbiseen jira kitaaba hedduullee barreessillee jira. Yeroon the best Oromoo amma maalii fi bahaa fi dhihaa kaabaa fi dhibba qixa gubataa jirra. Tokko taa'ee tokko dhiigni jigaa hin jiru qixa. Jijjiiramni yoo dhufu ammoo yoo garmalaan bilchaatee jedhe. Akka bilchaatu yoo barbaadan ganda keessanitti sheeka keessan, paastirii keessan, political paartii warraaf hojii dhiibuu qabna, quba jalatti qabna. Rakkoon Oromoo inni guddaan Oromoo keessa. Rakkoon Oromoo inni guddaan Oromoo keessa. Maa tokkummaan qabu. Tokkummaa akkasii illuuzhinaa otoo hin ta'in just mee ilaala walgahii tokko otoo nama yaamee jedhee nama kamtu dhufee jira. Walgahii tokko otoo amma community yaamee jedhe convention eeggaddaa community xaaree birrii baay'eetti baasee godhee jedhe. Meeqatu dhaqee jedhe meeqatu hirmaannee jenne. Maaliif? Oduun amma fundraisingii kadiiroon godhaa jira. Namni kadiiroo irraa bu'aa argateen hin jiru jedhan natti hin fakkaatu. Hangam keessa amma nama 758 ilaalaa jirtan. Hangam keessatti dunee gootanii jirtan. OMN rees godhaa jira. Gahee keessan hangam taphattanii jirtan. Haasa'u qofatu hin ta'in hangam gootanii jirtan. Hanga gahee kennan goonetti qabsoon kenna sii galee sabboonummaan kenna leencummaan kenna ganda keessa deemnee afaaniin faarsu nama arrabsudha. That is the problem. Ganda keessan isin bilisoomsuu qabdan. Ganda gandaan ijaarrantanii naannoo keessanii fi akka naannoon keessan hin tuqamne, hin jeeqamne kan godhu isin. Naannoon biraachi teettee isin hin gootu. Suni oduudha. Propagaandaa durii yeroo irra dabree jira. Amma qabatama ta'uu qaba. Qabatama yoo seenaa waan kana hin godha jette qabatama mul'isuu qabdi. Yoon goone godhu akka dandeenye wanti isin yeroo keessa itti fixanii jiru. So qabsoo kana keessatti ammallee yaada kana karaa dubbadhee jedhee haasaa kakalee galgalaati. Warroonni Abiyyi TPLF tu biisan jeeqaa jira. Jeeqaa ture amma jarri cabdee jirti. Kanaafuu Oromiyaan nagaa argatti ka jettanii yaaddan akka ilaalcha kiyyaatti illuuzhinadha. Maa hojjettani Oromiyaan ka jeeqaa jiru TPLF haa xiqqaatu haa guddatu. Ani jedhee jira yeroo baay'een ifa mana aga ta'an TPLF mikka bu'eeti miti. TPLF mana hidhaati malti. TPLF gumaa ilmaan abbaa keenyaa silaa akka kafachiisuu akka dadhabnu kan godhe keenya warra aangoo jiru kanatu akka hin kafalle nu godhe. Garuu TPLF miti kan Oromoo hojjetaa jiru amma TPLF miti ka hiriyaa kiyya ka fira keessan kan nama hidheetiin akkanatti jeeqaa jiru kan Jawaariin hidhee irratti roorisaa jiru TPLF miti. Biyyi sun afaan qaccirra jirti. Filannoon kun dhiibbutti jirra garuu ka jijjiirama godhuu dandeenyu walqixa yoo dhiibne qofaa. Kanaafiyyuu mee maal godhaa jira jedha of gaafadhaa. Kadiiroo irratti dubbadhee jira eeggaddaa. Oromoo sansasii irraa jalqabuu barbaannaa. Roodmaappii xiqqoo tokko biyya alaatii fi hoffulee yeroo gabaabaa keessatti akkamitti sansasii Oromoon 10,000 jenna 5,000 jenna. We need to have that data. That data sanii White House fi pirezidantii haaraa dhufaa jiruuf waa hedduuf hin barbaanne jenna. Aayyoleen lakkoofsi keessan baay'ee waan taateef dubartoonni laadhoolee keessan baay'ee waan taateef kanarratti yeroo gabaabaa keessa isin dhaqqabnee jenna. Akka nu gargaartan isin yaamee jira. Gaafii qabaatan yaadoo qabaattanii naaf barreessaa sagaleen naaf ergaa jedha. Waamicha isiniif goone ammoo ofiif jedhaa fi dalmadhaa jedha. Because yoo an dadhabee jedhee jijjiiraman dhufu yoo isin dadhabdanii jijjiirama naaf illee hin dhufu ofiif jennee waliif birmachuu qabna jedha. Galatoomaa isin jedhan baay'eetu barreessaa jirtanii nan argee jedha. Galatoomaa waan na dhageeffattanii fi yaada kana qallamnaan jettee jennaaniin warroota dogongoree qabsoo kana lola eeggaddaa kana harka dhahaa jirru kana bineensi kun achi cabsee because federaalizimii kaafuu dhaabbate warra naannoo Tigraay yookiin TPLF ture dhaabbate. San TPLF nama cabsinee naashinaalizimii ta'a Amaaraa kana cabsuu ta'e. Sigalee remember naashinaalizimiin Amaaraa naannoo ofii irratti abbaa ta'uu barbaadan. Sigalee irratti haasamu sun dhimma jalaata Oromiyaadha waa walitti dhufu qabu. Oromoodhaaf Oromiyaa waa walitti dhufu hin qabu. Kaayyoon Abiyyi fi kaayyoon Naaftanyaa immoo naashinaalizimii Amaaraati miti. Itoophiyaa guutuu akka jiru Itoophiyaa duratti deebisuudha afaan saniin. Sanammoo ka godhuu danda'anii achi cabsanii gamanatti cabuu barbaadan. Achi
eegnee jennee gaafsanii akka mammaakni jedhe sanii gaafa koominizii jedhamu ani koominizii miti jedhee gaafa kaanoo nutti dhufu namoonni dhufu jechuudha. So wanni kanarratti yaadaas ni jechuuf galatooma.